Afrikaa fi biyyoota lixarraa namoonni guyyaa guyyaanii gara Dubaayii godaana. Namni kamuu itti milkaa'uu danda'a jedhanii beeksisii bakka hundaatti mul'ata. Namoonni milkaan jiraataniillee wanti fokkisaan ila addunyaa jala dhokattee hedduutu jira. BBC Africa Eye jireenya dubartoota hojii barbaacha gara Dubaayii deemanii achi geennanii daldala salquunnamtii irraa bobbaafaman qoratee gadhiise. Qabiin viidiyoo kanaa mirkeessaan jeequ mala. Kanaaf akeekachiis waliin daawwadhaa. Yaa Rabb, viidiyoo kana argitaniittu? yaa waaqa koo. Viidiyoo poortaapoortii sana argeera. Yaa waaqa koo hin ilaalin. Boorsaa barkii tokko bitachuudhaaf kana godhu? Ebel bar 2022 intarneetii irratti oduun waa'ee Dubaayii poortaapoortii dubbii ijoo ture. Dureeyyiin afaan dubartoota irratti udaanu. Dubaayii poortaapoortiin jecha intarneetii irratti dubartoota jaalala maallaqaaf jecha dureeyyiin arabaa akka irratti udaan hayyaman ibsuu fi fayyadamama. Waan garmalee fokkisaatti Dubaayii keessa deemaa jira. Viidiyoo gabaabaa namni miliyoon 450 ol daawwatan kan irraa jalqaba. Habiibii gara Dubaayii kootu. Kan booda viidiyoon nam dhiphisu tokko miidiyaa hawaasaa waliin gaa'e. Of darbitee, of gadhiiftee kufte. Viidiyoon poortaapoortii kan intarneet sochoosuuniin kan dubartii Moona Kiis jedhamtu jedhamee yaadamture. Moonan dubartii gan 23 kan baadiyyaa Yuugaandaa irraa dhufte. Ji'oota muraasa qof Dubaayii turte. Dubaayii poortaapoortiin isheen beekama ture. Moona Kiis mootittii Dubaayii poortaapoortii jedhamti turte. Viidiyoon kuniin erga gadhiifameen booda gamoo irra of darbiti. Viidiyoon poortaapoortii kun miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuun baay'ee ishee cinqe. Viidiyichi waraabamee intarneetii irratti gadhiifame. Yeroo kun ta'u Moonan baay'ee gaddite. Garuu intarneetiin waa'ee Moona Kiis kan maqaan dhugaa Moonika Karuungi jedhamirraatti hin dogongore. Dhugaan jiru kan yaadam caala hamaa. Akkuma Dubaayii dhufteen abjuun ishii dhaame. Shamarran kun karaa ittiin miliqan hin qaban. Jireenyi isaanii dhiirota dureeyyii ta'an gammachiisuu qofa. Waan isaan barbaadan kamiyyuu gochuu qaban. Shamarran 35 qabna. Baay'een isaanii waan barbaadamu kamuu gochuu danda'u. Moonikaan nama jalqaba duutee miti. Kan dhumaas hin taatu. Erga Moonikaan dooteen booda jibbaa fi qoosni miidiyaa hawaasarraa maxxanfamee hedduu. Kun gaazexeessituun BBC Runako Seliinan waa'ee ishee qorattu taasise. Viidiyoon toora intarneetii irratti garmalee qoodam kuniin kan ishee hin taane hubatti. Viidiyichi jijaa osoo Moonikaan hin du'in dura Raashiyaa magaala Novosibirskiitti waraabame. Funnaan dubartii viidiyoo poortaapoortii irra jirtu urame ture. Kan Moonikaa ura hin qabu. On the 1st of May 2022. Caamstook bar 2022 Moonikaan dhugum gamoo Dubaayii irra kufti. Isi qofaa miti. Isiin dura dubartiin Kaayilaa jedhamtu bar 2021 gamoo Dubaayii irra kuftee dooti. Lamaan isaaniiyyuu Yuugaandaa irraa dhufan. Dubaayii keessaa namoonni isaan beekan tokko ture. Amma dubartoonni lamaanii du'anii jiru. Maaltu deemaa jira? What's really going on here? Ijoollee isaanii 11 keessaa Moonikaan maandhaa yookiin quxisu turte. Isii obboleeyyan isii fi dubriiwwan isii asii guddatan. Roonan dubrii isiiti. Waliin guddatan. Kunsii? Eeyyeen anaadha. Akkas taanaan isiin tan jechuu. Isiin daa'im kanaa? Eeyyeen. Baay'ee bareeddi. Nama shubbisuu jaalatu turte. Yoo shubbisuu jalqabde baay'ee nu gammachiisti. Akka isheen dhaabdu hin barbaannu turre. Bakki kun baay'ee qorra. Eeyyee, Dubaayiin baay'ee qorra. Erga Dubaayii deemtee jireenyi ishiin jijjiirame. Bakkeewwan bashannanaa baay'ee qaalii ta'an deemaa turte. Yoo maallaqa hin qabne bakka akkasii deemuu hin dandeessu. Moonikaan jireenya sana jiraachuudhaaf maallaqa akkasii qabdi turte jedhee amanuu hin danda'u. Qaamni ishii dirmamaa ture. Dhukkubsachaas turte. Dhuguma akkuma jedhan sana of ajjeeste? Ishii yaanneerra. Akka maxxanfamee miidiyaa hawaasaa argisiisutti Moonikaaf Kaayilaan Dubaayii keessaa naannoo tokko turan. Albarshaka jedhamu. Yaada namoonni maxxanfame isii jala barreessanirraa seenaan Kaayilaa iftaa jira. Maqaan isii Kaayilaa Biruunji jedhama. Umriin isii waggaa 21 ture.
Kaayilaaf Moonikaan akka wal beekaniif ta'an wanti argisiisu jiraachuu baatullee hiriyoonni isaanii hedduun wal beeku. Waa'ee isii baruu fi Ruunakoon hiriyoota isii qunnamti. Aduunam deebisuuf hedduu bilbil duraan ergamee fi yaalti. Inni jalqabaa lakkoofsa maatii Moonikaa ergan. Yeroo Dubaay turtee namichi kanaaf hojjechaa turtee jedhu. Lakkoofsi lammaffaa obboloota Kaayilaa irra dhufe. Kun kan namichi Dubaayitti mana isii kireesse jedhan. Lakkoofsi maatii Moonikaa erganirraa jalqabdi. Daqiiqa muraasan booda maqaa lama kan lakkoofsichi jalaa galmaa'ee argatti. Maqichi Aabii kan jedhu. Inni tokko immoo Aabii Teekom jedha. Teekom naannoo Dubaay keessa jiru kan namoonni baay'een albarshaan beeku. Moonikaaf Kaayilaan as jiraachaa turan. Maqaa tokko qofaanii eenyummaa nama hubachuun rakkisaa. Kanaaf lakkoofsa obboleeyyan Kaayilaa itti ergan yaalti. Lakkoofsi isaan ergan kan UK. Kunillee akkuma jalqabaa maqaa Aabii jedhu qaba. Kun ammoo akkaawuntii Feesbuukii waliin hidhat qaba. Feesbuukiin kuniin maqaa Charles Mosigoo jedhamuun baname. Garuu suura hin qabu. Fakkii Squareii xiqqaa kiiboodii Arabaa fi Ingiliffaa qofa. Facebook, Instagram fi TikTok irratti akkaawuntiiwwan 250 seeqan kan maqaa Charles Mosigoo'n banamee argiti. Garuu isaan keessaa 4 suura qabu. Tokko ammoo Instagram irratti Moonikaa hordofa. Charles Mosigoo'n namichi maatiin Kaayilaa akka namni isii kireessutti beekanii fi maatiin Moonikaa ammoo akka hoogana isii ta'etti itti himame. Nam tokko jechuu. It's the same man. Dubartiin Dubaayitti hiriyaa Kaayilaaf Moonikaa turte tokko Ruunakoo qunnamti. Nam shamarran Yuugaandaa irraa fidee sagaagaltummaa bobbaasuu jiraa jetti. Isiin ji'oota muraasa dura Dubaayii baatee Yuugaandaa deebiti. Fuulli isii argamuun balar waan buusuu fi AI fayyadamuun dhossinne. Hiriyaa koo moonaaf haqa barbaadaa jirra. Namni shamarran gara Dubaayii fidaa ture eenyu? Nama Dubaayii jiraatu kan Aabii jedhamu. Nama Yuugaandaa jiraatu kan Baash Umar jedhamu waliin hojjetu. Baash shamarran asii fuudhee gara Aab Dubaayitti geessa. Addunyaa keessan jijjiirraa jedhanii shamarran Yuugaandaa sobaan fudhatan. Yeroo Dubaayii dhufan hojii sagaagaltummaa hojjechiisu. Isaanitu moonaa gara Dubaayitti fide. Ati yoo moonan wal barti? Mana Aabitti wal agarre. Manni Aabii akka gabaa ture. Shamarran 50 ta'aniitu achi keessa jiraachaa ture. 50? Baay'ee namaaf yaadaa turte. Jireenyi ishii garuu akka ishii yaadde waan hin taaneef gammachuu hin qabdu turte. Suura nama Aabii jedhamu kan qabdaa? Kana kunoo. This is him. Isatu nama gurgura. Filannoon ati qabdu ala baatee dhiirota waliin rafuu qofaadha. Ati garbadha. Nama garmalee hamaadha. Gurbaan tokko hojii Aabii gadhiisuu dhageette. Troy jedhama. Garuu nam gurgurtu dubartoota irratti hirmaatee amanuu danda'a jettee yaaddofti. Aabiin akkamiin shamarran Yuugaandaa irraa fiduu danda'a? Yuugaandaa keessatti ijoollee dhiiraa qaba. Bifa dubartootaa isaan barbaadanitti hima. Dubartoota kana garuu waan gaarii qofatti himu. Guyyaa jalqabaa isaan Dubaayii gahan gara suuqiiwwan gurguddoo adda addaa isaan geessa. Uffatatti bitee waan gaggaarii agarsiisa. Erga sammuu dhiqeen booda hojiitti bobbaasa. Dubartoonni dhiira waliin ciisuu didan mana keessatti hidhamanii hanga isaan tole jedhanitti filannoo biraan qaban Aaba waliin jiraachuu malee. Until when you agree that okay, let me work. The only option is to be with Abi. Shamarran kun karaa ittiin miliqan hin qaban. Jireenyi isaanii dhiirota dureeyyii ta'an gammachiisuu qofa. Waan isaan barbaadan kamiyyuu gochuu qaban. Dubartiin biraa Ruunakoo qunnamti. Isiin erga Moonikaan Dubaayii dhuftirra kaasee agduu isii beetti. Bakka Aabittiin Moonikaa wajjin wal bare. Anis akkuma ishee hidhameen ture. Hojii hojjanneen booda maallaqni hunduu gara kiisii Aabii gala. Namni liqaa Aabii kanfalee xumuru hin jiru. Shamarran mana Aabii jiraatan hundi isaanii rakkachaa jiru. Aabiin maamiltoota hedduu qaba. Maamiltoota isaanii waan namoomaa namaa gadi xiqqeessu barbaadu.
tokko dubartoota irratti fincaa'uu fi udaa'uu jaalata. Irratti erga udaa'ee booda akka nyaatan ajaja. Dubartoonni akka udaan isaa sooratan dirqisiisa. Inni dhimma isaan qabu. Garuu Moonikaan dubartii cimtuudha, didaa turte. Kanaaf Aabiin yeroo hunda isheedhaan wal lolaa ture. Waan Moonikaan hojjechuu hin barbaanne dirqisiisuu hin danda'u waan tureef. Namoonni waa'ee Moonikaa osoo hin beekin haasa'aa turan. Moonikaan yeroo hundaa Aabiidhaan guyyaa tokko gara poolisii deemeen si himadhaa sin hiisisaa jechaa ni turte. Akkanaan Aabii mana koo keessaa bahe jedheen. Achiin Moonikaan gamoo itti aanu kan Warsan jedhamutti godaante. Hojii wayiis argattee turte. Yeroo Moonikaan baatee Aabiin maal isaniin jedhe? Waan ta'uuf deemu ni ilaaltu nuun jedhe. Aabiitti dhiyaachuu fi gareen keenyaa dhosaan socho'u. Akka namoota dureeyyii fi shamarran mijeessutti uf dhiyeessan. Nama Aabiif ammallee dalagaa jiruutti nu fidan. Hayyee meenatti haasa'i maaltu deemaa jira? Sagantaa baay'een qaba. Torbanitti namoonni 10 kan irratti hirmaatan. Nama sagantaa kana bareechuun barbaada. Shamarran kam akka feetu natti himi. Shamarran 25 ta'an qabna. Waan barbaadde siif godhuu? Baay'een isaanii waan feete siif dalagu. Baay'een isaanii waan feete siif dalagu. Gatiin meeqa? Gatiin 1,000 irraa eegala. Shamarran 1,000 akka kaffaltu barbaadu. Waan feete godhu situ ajaja. Shamarran waliin gareen karaa bubbaan maallaqa qofa si gaafatu akkasi. Dubaay poortaapoortii sanas hin dalagu? Maal jettee? Dubaay poortaapoortiis dalagu moo hin dalagan? Akkan sitti hime ajajamoodha. Yeroon akkanasiin jedhu ishii bidda taateen siif erga. Baay'eetti gammadda. Ati eessarraati? Ani lixa Landan irraayi. Lixa Landanii? UK keessan konkolaataa oofa ture. Dhugaa? Baa Landaniittiin konkolaataa oofa ture. Natti qoosaa jirtaayi? Eeyyamii konkolaachisummaa isaa Charles Musiigoo ta'uu mirkaneessin. Obbo Musiigoo. Andruunakoo Saliinaa jedhama. BBC'f dalaga. Dubaay keessaa gartuu daldala saalqunnamtii akka hoogantuu raagaa qabna. Maali deebiin kee? Shamarran 25 akka jal jiran beenna. Aabiin bilbil cufati. Ammaa erganatti ergaa jira. Obboleessaa adaraa maqaa kiyyan balleessin lafa shamarran biizinasii dalagan yoon kireeffadhe isaan immoo paartii dhaqanii waan itti tolu dalagan rakkoodha. Hoteela deemanii kutaa isaan kireessan biratti na argiteettaa? Viizaa argadhe jedhanii yoo natti himan namoota mana kireessan waliin walitti hin fida. Kuni dogoggora kiyyaa? Ani Dubaay keessa warra dureeyyiidhaafan sagantaa qopheessa. Kanaaf shamarran na barbaadu kan dhufan. Akkuma Aabiin erga itti erguun isiin waa'ee Moonikaa fi Kaayilaa gaafatti. Lamaanuu waan garaagaraa fayyadamu. Akka maraatuu isaan godha. Keessumaa Moon kun Moonika jechuun fakkaata. Moonikaa gar Dubaay fiduu namoota waliin isii quunnamsiisuu isaa fi erga dooteen booda waan maatii isii dubbatee gaafatti. Badii Dubaay keessatti mudatu hundaa harka keessa hin qabu jedhee waakkata. Himannaa fiilmii kan keessa dhiyaatu hundirraatti BBC'n Charles yookiin Aabii Musiigoo'n deebi'a kennuu gaafate. Deebiin isaa kana. Moonikaanii paaspoortii isii adoo qabdu dooti. Kanaaf namni maallaqa isii gaafachaa ture hin jiru. Duu isii duraa 7-4 hin argin ture. Shamarran lamaanuu hin beeka. Nan biraa birkireeffatan. Kanneen isaaniif kireessan keessaa namni hidhamin jirtaanan sababaatu jira jechuu. Taateen lamaanuu poolisii Dubaay waan qoratamanii fi tarii isaan si gargaaruu danda'u. Himannaa irraa dhiyaatirraatti Umar Bashir deebi'a kennuu BBC'n qunname. Garuu hin deebisne. BBC'n Moonika Karungii wal qabatee gabaasa toksikooloojii hin agarre. Namni isii kireessellee dubbisuu hin dandeenye.